አንድ ላይ በጣም ነው የሚያምረው። አማንጆ ashama harka fuune jaalatamtoota diidaati yoo akkam fayyaa nagayaa jirtanii nu illee fayyaadha akkam jirtan nageenyi waaqayyo immoo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa ta'u egaa har'a keessummaan qabadhee dhufee keessummaan kun eenyudha haadha kiyya isiniif qabadhee tan dhufee isin hunduu bakkuma jirtanitti qalbiidhaan akka na hordoftanis hin jira kanaan dura isin hunduu galata guddaan isiniif dabarsaa galanni kun maalidha seera YouTube'dha guutetan jira isin hunduu waan na bira ejjettaniif waan na cinaa dhaabbattaniif waan ta'eefu galata guddaa argaddaa seera YouTube guutetan jira baay'ee galatooma ammas jechuudhaan isin hunduu YouTube kiyya irratti subscribe namoota biraatiif share gochaa ta'u jechuudha akka na hordoftan akka na bira dhaabbattanis hin jedha egaa toleka karaa keessummaa keenya har'aatti darbine jechuudha akkam haadho kiyya nagaarta nagaa jira wayyuma galata waaqayyo fayyaa jirtaati mee hordoftoonni amma si dhagaa si ilaalaa jiran jechuudha namoota baay'ee waan ta'eef tokkoffaa maqaa kee akkasumas immoo waa'ee akkamitti akkana guddiste akkamitti bu'aa ba'ii adda addaa keessa dabarteetoo akkamitti akkana guddiste isa kana jechuudha baay'inaan ta'in jechuudha mee kabajamtoota keenyaaf ibsuudhaaf yaali. Eshi ani akkan isatti barsiise baadiyyaa jiraannayyo baadiyyaa oduu jiraannu ani bataam ittan isa jaaladha didaayi sagalee xiqqoo baay'een isa jaaladha barmoota akkana jalaa hoodeeme inni yookaan na jalaa du'a yookaan na jalaa miidhama jeeta yaada bishaan akkabaabee san kara keenya bishaan ciisaa jira bishaan ciisaa sanatti na jalaa ijoollee wajjin oduu eeguu bishaan ciisaa sanatti si jalaa nyaatame naan jennaan baay'ee gadda guddaanatti dhagaamee hin du'e jee na dhukkubaayyuu isa samneen bakka bariisaa micaan obboleecha kiyyaa hin jira naa qabee tooyi mana barmootaa geechee achumaan barmoota sanitti fufee amma obboleechi isaa hin jira wajjin deemanii baradhaa jennaan barmoota dideetu obboleechi isaa qoxosoon hin jira inni immoo barmoota isaatitti fufee kun bakka kana ga'uu danda'a. Sanaan dura garuu sanaan dura akkamitti bishaanitti akkam baduu danda'e sanaan dura maalan godhes takkaate ni horii eegna turreeyyu hiriyoota kiyya waliin osoo horii eegaa jirru ganna keessa tureeyyu naasee keessa ture nu fuuldura jechuudha kaampaaniin tokko hin jira kaampaaniin kun burtukaana loomii muuzii midhaan kana qaba kanaafuu maaliif hin hanne inneetu jechuudha jalaan bishaan jira edide jala irraa gubbaarra burtukaanni jiru kun achiin booda maalan godhee bakka horii nama wayiitti kennineetu jechuudha seena nama 5 taaneetu burtukaana kan hatuudha nasa sababni isa seeneetu jechuudha asii guutee wayyaa kiyya kana jechuudha keessa gadi wanna dheetoo burtukaana osoo hataa irru namichi tokko echa akka dhufe hin beeku nu ari'aa ta'u ani hin qabamu dheetoo jechuudha bishaanitti bade namoota bishaanitti taale bakka jira namichi sun ammallee jira bara 1992 miti bara 1992 deemee jira ammatti waggaa meeqa jechuudha waggaa 8 kun waggaa 13 fi 8 meeqa jechuudha waggaa 22 jechuudha akkas ture bu'aa ba'iin kun jechuudha san keessa darbeetu jechuudha as ga'e haadha kiyya baay'een ishii jaaladha ishii waan na cinaa dhaabbattee fi miti nunduu akkuma beektan haadha keenya ni jaalanna isheen garuu anaaf adda baay'ee na guddistee baay'ee rakkoo keessa dabartee asin na geesse baay'een si galateeffadha baay'ee sin jaaladha sin jedha ishee makonaa jiraadha guddadha inni biraa achiin booda jechuudha kutaa tokkolleen keessaa naf nan beektati nan jalqabe
waggaadhaan kara waggaatti jechuudha addaan kuteetu hin beeku asumaan ga'ee garuu hiriyaa kiyya waliin obboleessa kiyya waliin obboleessi kiyya waliin jalqabnee inni yaa. Inni illee hindi deega maal gootare ammallee baadiyuma ta'a inni kun amma kana. Hojiidha kun nu carraadha waan ta'eef nu yaadnetii miti dhugaa dubbachuudha. Ijoolleen obboleewwan isa baay'eedha isa bichaadha xinnoo amma kun baratee ta'ee magaalaa keessa jiraatee ta'uu amma kana hojjechuu isaatiif baay'een itti gammada jedhetan yaadaan. Kanaafuu ani amma akkuma beektan magaalaa keessa taa'eetoo makaanika konkolaataa adda addaataan suphaa akkuma beektanii kan hunduu jechuudha asii biyya ani jiraadhu keessaa baradheetoo kara baatuu magaalaa baatuu yookaan immoo isa Zuwaay jedhamu achi waggaa 3 baradhe waggaa 3 yoon baradhu isheetu jechuudha wanta hundaa isheetu na gargaare akka abbaas akka haadhas taatee jechuudha na bira dhaabbatte bu'aa bayii adda addaa keessa dabarree isin jedha kanan isin jedha kanaafuu isin hunduu maal isin jechuu barbaadeeti bakkuma jirtanitti jechuudha haadha keessan especially bakka guddaa isin geessistee ta'u haadha keessan kabajuu qabdan haadha keessan jaalachuu qabdan isin galee matsaafa qulqulluu irratti illee jechuudha umuriin keessan akka isiniif ida'u abbaa keetiif haadha kee kabaji isin jedha kanaafuu nu hunduu kabajuu qabna isin jedha mitiire maal jetta baay'isee haatiif abbaan kabajaa guddaa qabanii eebba haadha fi abbaa namni qabatee kufullee hin cabu natti fakkaata anillee warri koo nan barsiisne baay'ee abbaa fi haadha kiyya nan kabajaa abbaan kiyya hanna eebbisee amma kunu inni na gargaaraa jira eebbi nama jalaan badu ilmaan hoona han dhageechanoo taatanii eebba haadha keechanii fi abbaa keechanii baay'istanii to'e kabajaa eebba fudhadhaadha haadha teechanii abbaa keechanii ergamaadha taraadha miillee baay'isee yoo haadhaaf abbaadha tolanii dhaloota inni ofii dhalchuu ilmaan isaa immoo isa gargaaru isaaf ajajamu kana garuu ani gaaffii tokkoon qaba asirratti baay'inaan fakkeenyaaf haati tokko ijoollee 5-6 akkana da'uu dandeesse achi keessaa namni 2 gaarii yoo ta'e namni hafe immoo jechuudha amalli isaa badaa ta'uu dhabuu danda'a akkasumas immoo kan hin ajajamne ta'uu danda'a maalirraan kaasetu wanti akkanaa kun ani maalan beekan baay'ee amma garuu ani amma situ na gargaara ijoollee dubaraa 2 hin jirti isaantu na gargaara amma kun didhaatu na gargaaraa jira malee ijoolleen tun ani ijoollee 7 qaba ijoollee 7 keessa nama 3 bichaadha kan na gargaaraa jiru kanaafuu garuu wallaalinna ta'ee beekuma ta'ee hin beekamne kanan sin jedha kabajamtoota keenya gorsi kunii fi dhaamsi kun isin muddata waan ta'eef isin hunduu akkuma jirtan biyya alaa reetessanii ta'u jechuudha warra keessaniif bilbila warra keessaniif wanta isaan barbaachisan san jechuudha isaan gargaara isinii galee maaliif isinitti fakkaata tokkoffaa gargaarsi bakka guddaa qaba waan isiniif laala wanta hundaa idimeen keessa yookaan immoo umuriin keessan isiniif dheerata waan ta'eef bakkuma jirtanitti isin hunduu warra keessan jaaladha warra keessan gargaara of jaalachuun gaarii miti dursitanii ta'u jechuudha wanta warri keessan barbaadu san isin hunduu bakkuma jirtan isaan gargaaraa isin jedha wanna biraa isin jechuu barbaaditanii miti jechuudha kanaafuu warri haadha keessan jaalattan warri abbaa keessan jaalattan viidiyoon amma nuyi hojjechaa jirru kana jechuudha gorsa gaariidha waan ta'eef namoota biraatiif sheerii godhaa akkasumas immoo laayikii nu barbaachisaa laayikii godhaa isin jedha haadha kiyya baay'ee sin jaaladha baay'ee si kabaja bakkuma jirti jechuudha waaqni fayyaa siyaaf kennu akkasumas immoo jaalala namaa siyaaf kennu yaa'u akkuma beektu gorsi akkasumas immoo eebbi ijoolleedha yeroo ammaa kana jechuudha nama barbaachisaa ta'e immoo atillee na eebba kee nan barbaada ilma kooyi akkana toltetti akkana kabajjetti ilmoo si kabajju ilmoo si ergamtu ilmoo yaamtee ergattu si haa kennu ani akka dubaraatittis baay'ee si ergadhe inkaan deetillee isatu baay'iseetu naarrase akka dubaraatittillee akka dhiiratittillee isan jaaladha baay'isee ijoollee baay'ee hunda'u isatu akka dubaraatitti na gargaaree asii barmoota isaa gaafii nafee gaafii
ana gargaaree ture ammallee taraan isaa jalaan badinii je'ee taranii ilma koo nan eebbisa akka dubraatillee akka dhiiratillee karaa hundaanuu na gargaaraa ture amma immoo taraan isa jalaan badin namni haadhaa ergamu namni abbaadhaa ajajamu taraan isaa jalaan badin dhugumeettee argatu dhugumeettees ayeen dhugaa dubbachuudha bara 1990 keessa jechuudha ijoolleen amma guguddatanii tokko waggaa 17 tokko waggaa 18 isaan isheen yoo gabaa deemti jechuudha ani mana dhoqqeen immoo akkana dhaqaati jechuudha yeroo kanamma amma waggaa 17 18 ta'anii yeroo san bakka anatu guddise aannan illee jechuudha anatu raase akka dubartiitti jechuudha garuu ani jechuun maanatti fakkaatu haadha ofii gargaaruun bakka guddaa akka nama geessisu amma yaadatan jira waan ta'eef anumaan beeku ka gargaaruu bichaadha ana waan ta'eef hangafti jechuudha kanaafuu ammallee jechuudha wanna biraa gochuullee dhiisa abbaa keessaniif haadha keessan gargaara kabaja isin jedha kabajamtoota dubbii isinitti hin baay'isu kanan isin jedha na kabajjeetu miidiyaarra wanta dhiyaateef baay'ee galateeffadha atislee naa jiraadhu guddadhu kanaan jedha kabajamtoota didaatiif sagantaa keenya har'aa asirratti fidnee jirra torban yookaan immoo kan guyyaa lamaan sadiin booda jechuudha viidiyoo isiniif hojjechuudhaaf nan qophaa'a bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a jaalala guddaa argadhaa isin jedha qashtoota koo jabaadhaa isin jedha horaa bulaa akkasumas immoo subscribe gochuu laayikii sheerii akka gochuu akka hin irraanfanne isin jedha nagaan jedha